Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Margaa Shoo imala gootaa. Imala gootaa keenya har'aan faana lolee galaanarraa Leetanaal Komaandar Marabbaa Atoomaa kaafsuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti haasofna. Isaan nama biyya isaanii akkaan jaalatanidha. Isaan jijjiirama garaagaraa keessatti biyya isaanii hin jijjiirre. Isaan keessattuu kitaaba isaanii Caallee Utuu Jirruu fi Almootkum jedhu irratti dhimmoota garaagaraa kaasanii barreessaniiru. Isaan barreessaadhas. Galatoomaa ulfina argadhaa baga gara Margaa Shoo imala gootaatti nagaan dhuftan. Ulfaadhatillee waaqa osii haa eebbisu. Amiin. Fayyaa ta'aa mee of nu barsiisaa daawwattoota Margaa Shoo. Akkuma atuu jettee maqaan koo Marabbaa Atoomsaan jedhama. Miseensa humna galaanaa duriiti. Sadarkaan kollee Leetanaal Komaandariidha. Waggaa 40 har'aa kan nuuf kennamedha. Ani dhaloonni koo naannoo Naqamteeti. Wallagga Bahaa har'aa. Kanan baradhe achumatti. Bara sana keessa double promotionii waan jedhamutu jira tureeyyuu kutaa duwwaadhaa kaasee amma kutaa yuunivarsiitiitti waggaa 10 qofaan baradhe. Double promotion deemeen. Egaan yuunivarsiitii ani mucaa qotee bulaati gaa wanumaanti haati koo abbaan koo baranne waan beekanii na yuunivarsiitii galeen lafti kan qotee bulaati mootummaan dimookiraasii hadhaabatu barnoonni hundumaa saba hundumaatiif haa kennamu wala ga'u kan jedhus dhaadannoo sadii qabanneetu Addis Ababa yuunivarsiitii har'aa kana reefuu mootiin duraanii Haile Sillaaseen 6 kiiloo kana isa jedhamu kana gadhiisanii reefuu isaanii ijaarratanii gadhiisanii dhufanii 63 tti dhufanii ani 63 tti maatirikii fudhadhe 64 tti yuunivarsiitii dhufe warra Faxnoo Darash kan jedhamu poolisiitu dafee qaqqabaasa jedhamu kanatu dhufee hiriira baatan jedhanii nu reebanii nu qabanii hoolotatti nu geessanii mataa nurraa haadanii adabbii ji'a tokkochi turre adabamaa achi baanee nama beennu biyyan beennu ji'a tokko booddee bakkeetti nu gadhiisanii afaanumallee hin beeknu naannoo hin beeknu warri maatii qabanii dhufanii mallatteessanii ijoollee isaanii wabii ta'anii agashanii jedhamee inni kun sadaasa jeequmsaan kan baane waxabajjii akkabaabii beeksisni ba'e dargaggoota kutaa 12 xumuranii yuunivarsiitii galan qabxii yuunivarsiitii qabanis galmaanii dorgomanii akka koleejii humna galaanaa Itoophiyaa seenan waan barbaadu fedhii kan qabdan galmaa'uu dandeessu jedhame dannee galmoofne TMSC sarara jedhamu kaatafarii Mokonnin jedhu yeroo sana achittiin qormaata fudhadhe 64 adoolessa sana keessa yaggaan ilaalu fiiziksii, keemistirii, maaths, ingilishii anaaf haasaadha. Laata godheen bahe gara nama 300 tan qormaaticha fudhate anaanoo sadaffaarra na kaa'anii jira. Amma qormaata qaamaa yookaan fayyummaa ilaaluu fedhame yeroo sana Beellaa Qadaamii Sillaasee jedhu hospitaalichi jira. Achitti deemnee qoramne sadalootaa yeroo sana waan malleetu nama yoo kofashiisaa qullaa baa'uu mitiitii waan akkasii hin beeknu. Ani yeroo sana yaadadhu mutaan ta'u waan hin qabu natti fakkaan handaruudhi. Innaa qullaanuu dhaabanii akkuma hoolaa duboo qabdii maaloodha jedhanii shaanyaa sheedhanii qaqqabatanii ilaalanii gurguranii akkas taane achi booddee utuu maqaan ofnu nu waamanii amma immoo tokko fana godhan. Achi atattamaan fulbaana gaafa 15 achitti akka argamtan jedhanii ani silayyuu biyya hin qabu nama sin beeku warrani wajjiniin dhaabadhe biyyaafan ta'a jedhee tanani aarii haati qofa abbaan koo qotee bulaa waan ta'aniif ormaafiti hojjetanii kennu malee ofii hiyyummaa kee jiru isatu na aarse biyyaan ba'a jedhee yaadaan ture kanaaf dafee tanan dhaqee dahaa buteeliin ana eegamma sa'aatiin 12 gootti galgala achi bultu waan nuun jedhameef. Inni dhufanii galanii tireenuu kennanii hin bullee ganama kaanee hin deemne gaa jennu galgaluma immoo maal jedhu eat today die tomorrow
har'a nyaadhu bordu'i. Kan jedhu dur ayyiraayilii yookaan humna qilleensaa Itoophiyaa warri seenan akkas oduu akkasiin dhaga'an ture. Achiisi galgala hin haasa'u ijoollee warri Finfinnee afaan Amaariffaadhaan. Bordu'i mitiitti galgala kana dhiyoo jedhan iyyuu ani immoo waan jedhe duduuban deebi'u. Haalli yeroo sana ture. Hin baree lafti eenyu warra akkas jechaa galgala turan sani ganama sanaan dhufii nafati ijoolleen Finfinnee. Nuyi garuu nama 25 akkawaabii taanaa as naannoo kana kan turre kibbas turaniiru. Intanaani konkolaataan kan humna galaana Itoophiyaa Blue Bus jedhama dhufee dhaabatee mi'a feene ganama kaane hin qajeelle gaa. Garamitti. Gara Dabra Birhaanitti asin qajeelle. Amma siinnaanuma baanu laga xaafoo namni tokko nama laga xaafooti mataan isaayyuu Alamaayyoo Jootee jedhama. Nama laga xaafooti amma nafsee isaa maaduu dheeraa. Maastar Chief ture yeroo sana akka inni Oromiffaa beeku waan an bareeffane itti qeermanii wajjin haasa'e liistii qabateera. Maqaan Jootee jettu kana. Maal jedhama kuni jenna kuni laga xaafoo jedhama. Maa inni xaafoon maaliif jedhama jedha yaadannoon qabadha. Borillee deebi'ee irra dhufuuf yookaan nan badas ta'an beeku waan ta'eef laga xaafoo jechaan addanatti nama yaggaa Adwaa loluu deemanii xaafoo nama jedhamu tasiitii bishaan dhugeedha jedhu. Nancee laga daadii immoo jedhu garasii. Laga daadhii. Laga daadhiidha. Maqaan isaa daadhiidha namichichi daadhiidha. Asitti ibaafatee jedhu irreecha kaa'amu margatu jiradhaan irreecha kaawwate laga daadhii jedhu nan qabadhe. Hin deemneen muka baargamoo dudduriitu jira. Maayini kun toora kana nama tokko takkan hin jenne hin fagaate amma kunoo mantinaatti. Innaani yeroo sana muka dhaabaa deemu warri duula dhaqan yaadannoodhaaf. Laga daadhii kan jedhamus irreecha sana lafatti na arganii eeyotu muka kana godhena daadhii tasitti irreeffatee nuun jedhu. Isuma ilaalaan dhiiban barreessaa. Amma Dabra Birhaanii xabaasee kana geenye xabaasee kun baasonna waraanoodhaan bishaan tokko jira. Baasonna. Isa maanni maqaan bishaan kanaa baasonna waraanoon jedhan barreessan. Xabaaseen immoo qorra baay'ee kanaaf hidheedhan. Karaa qoree jedhanii gadi moneetuma jennu Shawaroobii geenyeen Shawaroobii maayinni Shawaroobiin kun jedheen immoo gaaffii mataa kogeettuuf Shawaroobii dhiyoon bareessallee si'a sana namni natti himne. Hin deemnee marsaa jedhu maal jedhu kombolcha jedhu utuma jennu dasee gaafa gallu dheeraa achi bullee achi kaanee ganamas kaanee inuma deemnee koramiin gaafa geenyu karaan cufame maaltu cufaa warra beelaan. Hiica akka keessa makiinaa waggaa 9 ishee dhagan dhufanii karaara xaxariidha si'a sana asfaaltiin hin jiru karaara ciisan. Maal jennaan hin beela'anii. Maatummaa ganama barreera ta'eeti daabboo fa'aa binneeru namatti jennee. Nama gaddisiisa bakka achitti karaa gadhiisuu didanii beela. 65 jalqabee 64 baasee 66 akkoo abiyyuutu warraaqsi Itoophiyaa ka'e akkoo sababiinsa tokko saama. Yeroo sana Haayile Sillaaseen addanaati cooma saree isaa nyaachisa. Uummanni achi garuu kana ture. Kanattan deemnee Maqalee dhannee bullee Maqaleedhaa kaanee gaafa guyyaa arfaffaasaa Asmaraa gallee Asmaraadhaa gaafa 1965tti Masawwaanaa Valkoleejii galle. Amma kun adeemsa kooti. Koleejii waggaa 5 achi ture. Doonii irra shaakallaa waggaan 5 sun kan darbe nu wajjiniin 65 fi 66 kana ani tokkoffaa ba'een koleejii arfan irrattu Haayile Sillaasee wajjiniin anatu Haayile Sillaasee to'achiisa warroota biyya alaatii dhufan kana. Biyya 7tu dhufa si'a sana eebbifamu warri giraajuweetii godhan sun. Giraajuweetii sana irratti biyyi alaa sun immoo kan dhufanii dippiloomaatiikii walii wajjiniin Haayile Sillaasee wajjin baay'ee shirkii waan ta'aniif. Yeroo sana gaa akkasittiin 65 fi 66 ani Haayile Sillaasee wajjiniin irbaata nyaadhaan natu filatame ofiisarii keessaa cuma qonnoota keessaa. Kana ture. Garuu asitti isaan mormitanii mana barumsaatti ari'atamtanii achitti immoo isaan wajjin teessan. Kan biraa wanti na raaje
bara 1996 akkuma kana yuunivarsiitii Finfinneetti anis qaama sana waan hin tureef achi baasanii sandaafaatti ijoollee gatanii deebi'an. Isinis akkuma kana fuudhanii oolotatti isin gatanii deebi'an. Seenaa wal fakkaatu waan ta'eef na raajeetan kaasa. Mee achittoo mee leenjiin galaanarraa kun waan akkamiiti? Waan akkamii leenjitu? Akkamitti barattan? Maal barattan? Yaada gaariidha. Inni jalqabaa kan baranne gaaffii kee baay'ee gaariidha. Namni tokko inni jalqabaa self survival of oolchuu qabda. Akkamitti bishaan daakaa baruu qabda, beekuu qabda. Yookaan duriyyuu beeknatu yoo ta'e immoo gaariidha. Bishaan daakuun dirqama. Daakaa baruu beekuu. Ulaagaa jalqabaati. Isa jalqabaa. Achi eegaltee training goota daakuu barta. Ganama halkan sa'aatii. Durii yaaltu turtanii isin bishaan daakuu. Akkiyaan hin daakuu bishaanis hin jiru, barri gurguddaan hin jiru. Garuu ispoortii nan jaalladha, nan fiigaa. Fardallee nan dhaadhaa. Gaangoo malee fardi hin jiru. Isin bira gaangee baay'ee ta'e. Waan akkasii kana nan jaalladhaan. Eegan dhaladhe buna qammaseen beekuu, dhukkubsadheen beekuu. Biyya bunaa taatanii akkam. Biyya buna ofii koofisiyyuu buna meeqan qabaa. Gootaraatti gashina. Ani buna qammasu egaa bunni amma waan yaadachiifte. Mana barumsaan naan baradhu ganama baana bari haati koo koshoree jedhamti akaayee gogaa. Akoofteetu nu laatti malee buddeen hin beeknu. Akaayee koshoree sana keessatti naqanneetu mana barumsaa dhanna. Mana barumsaa naa ijoollee nyaachuu dhattu nuyi akaayitti sana nyaanneetu bishaan waan gibbiin okee. Akka ijoolleedhaa nyaata qopheessanii harkatti qabattee deemtu kan. Eeyyee. Akaayii qabattee. Waan akkasiiti yeroo sana akaayii keessatti naqan. Akkasittiiniti yaggaa barannu lakkaa akaayinnaa akaanii eelee buna irratti akaanii. Ani immoo buna hin jaalladhu tasuma. Gaafa na ka'eedu foolii bunaa sana. Ol na deebisee akaayii sanas ijoollee fan kenna. Na yaadadha bar tokko. Foolii dhumsaayyuu hin jaallattamu. Amma akkamitti raarabtanii? Amma Addis Ababa Yuunivarsiitii isayyuu waggaa meeqa booddee Eertiraa keessa ture waggaa 18 booddee yuunivarsiitii gaafa dhufu na wajjiniin Sudaanaawii tokkoo fi Dabub Kooriyaa tokkotu 503 kan jedhamu tokko jira lafti manan cina achi dormiin koo achi tuun achi bubbulaa barachaa jiru maaltu ta'ee Sudaan suni caatii nyaata. Inni Kooriyaan suni sigaaraa xuuxa. Manni na jaha. Amma Kanadii dhaqee nan hojjedha gaan jedhu presentation baay'ata kan keenya immoo. Kanadii aggaan naqu gana sa'aatii 4 naa ga'u ani teessaan fooqii isaarra jirti kiisii qabdu san. Hirriba hin danda'u. Kanadii soma 6 kiiloo kan. 6 kiiloo amma achiiti isuma Kanadii laabireerii kana. Amma achiiti galee tanan kitaaba immoo na argaa boolanii ture ijoolleen. Maaliif kutaattanii Ingiliffaa rakkoon qabu. Maal barattu yoo sana? 6 kiiloo moo 4 kiiloo turte? 6 kiiloo tan baradhe political science. Political science. Enna achiiti presentation baay'ata political science. Barumsi isaa isuma malee homtuu hin jiru. Diplomaatii ta'a biyyi tokko wal lolanii araarsuudhaaf proceeduralii qaba. Akkamittiin akka bakka boorsaa saamsoonaaytii baatanii kiraabatii hidhatanii dhaqanii achitti intanaa godhuun delegation bargaining power itu jira agreement jira loyalty baay'eetu jira wordin isaanii na amma ijoolleen kitaaba narraa fudhattee jennaanani amma ambaasaaddarii midhaamanii ta'anii bakka adda addaa jiru ijoolleen hiriyoonni koo amma gaafanii dhaqee ijoollee sanarra kitaaban fudhaa akka borii immoo nattu pireezentii godha. Chaayinaadhaa fi Rashaatu wal lolee ture galaana bishaanii intana tokko irratti. Amma ishee irrattan hojjedhe. Sino conflict jedhama maqaan isaa. Sino conflict jedhama. Sino conflict between China and USSR. Amma isarratti bargaining godhamee akkamittiin akka hiikamu United Nation darajaa argama Afrikaa miti. Amma isan hojjedhe natu immoo gaggeessa. Amma ani maqaan koo akka gadi intinaan taaneen barbaada. Yeroo hundumaa I have to get A. Isaa gadi taanaan hin ta'u. Farmuuzii xinnoo tokko biteen buna sinii tokkoo fi shaayii lamatti naqeen laabireerii sin naqu asumattan qayyabaleetanan warri kaan caatee nyaatu sigaaraa tuutumni ani buna sanan akkasan dhuge. Amma sa'aatii jaatti hojjedhe gaafa san. Xinnoo farmuuziittiinis xinnoo. Amma isaam abejjee kan jedhamu nama gojjaa maannoo tanaadha Suudaanidha.
addana afaanii Caallee ture istaadiyoomii naannoo istaadiyoomidha hin du'e malee amma hin du'e. Inni immoo shirkii waliin taaneera horii baay'ee walitti hingneerra Sudaanaawii haa ta'u malee qomoonsaa Itoophiyaadha hundeessaa. Akkuma qoratu ani bakka qorannaan marra jira. Isam abejje tasamma. How do you call Isam jenna? Lakka isa dhaamee jechuu isaaniiti isaan Isam. Abbaa isaatu Isam. Ani koo maqaa islaamaatiin see Oromeeffaa dhadhaa. Isam. Abejje. Tasammaan Tiripoolii lolicha dhaqe. Eessa Gojjamirraa ka'e. Bara Xaaliyaaniidhaaf loluu dhaqan. Tiripoolii jechaan waannaa katamaa yookaan magaalattii guddittii Liibiyaati. Liibiyaa. Tiripoolii dhaqan. Tiripooliidhaatii Xaaliyaaniin yookaan waraanni addunyaa lammaffaa inni raawwateeru biyyattas deebi'a. Sudaaniin yookaan Kaartuumiin inni ga'u tokko jaallata. Tokko jaallatee achumatti hafa tasammaan. Tasammaan dubartii tokkorra maal godhataa? Mucaa ilmaa godhate. Maqaa isaa yoodhaa Abejjee jedhe. Abejjeen immoo achumatti guddata. Inni immoo fuudhee eeyoon godhata Isaam. Isaam Abejjee Tasammaa. Akkasittiin hidhata kana faatu ani numan qoradha bakka warra hin beeknu bakka hin deemuttinna. Taadaa achitti Isaam caatii nyaata. Ani caatiin jaallu. Yeroo tokko kottu caatii ila tokkuma ishee kana nyaadhumee you will be brilliant more naan jedhe. Boodee akkas fuudheen caatii akkasuma isa isaanii caatii sana nyaataniitu sukkaara immoo itti naqu afaanitti. Amma caatii baala ishee baaluma ishee tokko ishee fuudhee akka godhani natti gumuzuuse natti addaa'u akka addaa'u. Sukkaara naa kennee akkasuma godhe. Isa sana lamfataa wala tokkuma nan gar liqimsa akkuma hoolaa reettidha. Ilaala. Meemee jedhee sana natti mi'aa immoo fuudhee. Inti nama tokko qal'ooma wayii tokko baala ishee fuudheen akkas godhe. Anoo dafee hin fixe. Akka ilaalan ilaali. Sammuun koo weightless. Narra hin jiru bakka. Maaltu dhalate waynee inni abbaan koo jedhee inni ga'ee hin jedhee bakka. Abbaan koo caatii baay'eetu jira. Turungoo fa'aan jiramu jira. Biyya amma turungoon hin jiru bara kana. Maal jedhu namni caatii nyaatu hin maraataa. Namni caatii nyaatu immoo arabatu nyaata caatii malee nu caatii nyaannu naan jedhanii dur nan badee maraachuu ani gaafa kan jedhu. Nan maraadhe bakka caatii dhaqee tanan bishaan banee tanan keessa dhaabadhe. Narra gadi yaa'a malee sammuu koo keessa lixu. Bakka sammuun narra hin jiru. Weightless. Guyyaa sadiin bishaan dhuguu dadhabe. Hin beela'us hin dheebodhus humna sin qabu. Na akkasittiin waaqayyo narraa dhaamsisa. Bunatti immoo akkasuma tuun namoonni bunatti sana maakiyaatoo fakkeesseen ana illee jiru maayisheen ispiriisii fakkeesseen baruutti ka'e. Amma sammayyoo ni buna suusi sin qabu caallu malee tan namaa fedhe. Jaalala isaa sin qabu. Mee gara waraanaatti adeeminuuti mee iddaa barattanii fixxanii waggaa 5 barattanii sana booda mee yoo sana waraanni jira galaana irratti wanti ture jira wanti yaadattan jira kaayyoon isaa immoo maal ture? Humni galaanaa Itoophiyaa yeroo dhanne xiqqoo ture baay'ee miti. Isaanii aangoodhuma isaa argisiisuu fedheetu maajestii jedhamee maqaa guddaa qaba. Doonii tokko Ameerikaaniin kan laatteef jira. Training ship jedhamti is His Majesty ship jedhama maqumtisaa HMS. Isheen waraana addunyaa lammaffaa irratti hirmaattee Meditiraaniyaan irratti rukutamtee turte ishee nuuf kennani trainingiidhaaf jedhamee. Humna galaanaa kana kan dhaabeessi Norweejiyaansi jedhamu. Warra Ingilizii fi Norweejiyaansi ollaadha. Achiiti leenjii kan jalqaban. Inni iyyuu immoo bara 1948 jechaan bara 1945 akkan keenyaatti yookaan immoo 1952 akka faranjiitti Eertiraan gara Itoophiyaatti dippiloomaatikiidhaan Haayile Sillaaseen eega ofitti nu dabalee booddee biyyatti dabalee booddee kan hundaa'edha humni galaanaa. 1948tti the first course naan jalqabame. Isaan iyyuu Coast Guard jedhamu jechaan
caafii yookaan handaara galaanaa kan eegan jedhameetu. Yeroo sana gamaas immoo Saawud Arabiyaa kana Yemen kana Joordaanii kana humna hin qaban isaanis hamma keenya iyyuu hin qaban. Sababii bobahaati amma booddee nu caalan malee. Ana humni galaanaa kanarra taa'aadha kan silan sittimee bishaan daakuun dirqamadha. Diinni kee inni jalqabaa bishaan. Bishaan irra jiraatta, bishaan hin jiraatta, but it is your first enemy. Bishaan. Second enemy kee maalidha? Abidda. Malee marfii yookaan ifallagoo xiyyaara boombii sitti darbatu miti. Inni guddaan humni galaanaa abiddaaf bishaan. Diinni guddaan. Maaliif hojjette dooniini darbii amma Itoophiyaa ilaaltee Oromoon kan Itoophiyaa isheen jedhamtu darbii 5tu jira. Water level yookaan immoo safara sea level kana gaditti fooqi 3 jira bishaan keessa. Mootoriin achi keessa sadakaati bishaan keessa akka qabbanaa'u fedhameetu. Mootorii taanee waan adda addaa workshop adda addaatu jira. Isa taanee first level itti naa ol dhufnu immoo bakka namni jiraatudha. Isatti ol naa baatu gajjallaatti gaanii 3tu jira siin jedheera. Mootoriin jira, lafti abidda dhaamsanii, tireeningii, fiilmii eduu baay'eetu jira. Gara nama 250tu siree 250 jira markabee sanarra, doonii sanarra. Totannoon hin jiru jechuu koo miti tireeningii duwwaan sitti mufedhe. Achiiti hinnaa kana gaanii kana lamaan kana abiddaa fi bishaan kana akkamittiin akka balleessitu abidda akkamittiin akka bishaanis yoo galuu fedhe akkamittiin akka duuchitu hundumaa barumsa qaba. Isa booddee gannasaa sane yookaan waxabajjii kana yeroo boqonnaati. Caamsaa 30 cufamaa yoo kolleejiin waxabajjii amanno adoolessa tokko immoo bana. Hamma sanatti biyya gallaa maal gallaa? Maaliif garuu maa cufa? Intanaadha kan boqonnaadha. Yeroo boqonnaati. Boqonnaadha. Hankeenya boqonnaa yeroo sanadha. Adoolessa tokko hanga fulbaana 30tti immoo galaanarra deemna. Yeroo sanadha the first kanan ba'ee Baabi'eel Mandabii kana maqaasaa beekna malee hin beeknu miti jedhee Baabi'eel Mandabii naa kunnu dooniin keenya lakka ittiin dhaabatti. Maaliif? Maabalee isa jedhama. Wave. Humni inni goda sanaati. Dambaliin inni goda karaa Meditiraanii maanoo Indii Uqyaanessudha achi ol dhufu Arabiyaan sii qabatee Baabi'eel Mandabii naa gahu dhiphoodha. Gamatti koo Yemenii ilaalla gamanatti ol ilaalla. Gidduun naa dhufu gubbanaan immoo Meditiraaniyaan irraa gadi dhufu immoo bishaanii dhiphina sanaan Suez Kanaalii darbee Red Sea galee Red Seadhaa immoo isa ho'aa jira gubban galaana ho'aa Red Sean ho'aadha. Gajjallaadhaa immoo diilal Baabi'eel irratti walitti dhufa. Walgaccaa. Hinnaa walgacca'u dooniin gidduu sana galte gaanii ilaale akkam akka ta'u. Innaa Baabi'eel Mandabii jechaan የመከራ በር jechaadha afaan Arabiyaatti. የመከራ በር. Innaa akka ittiin naqeetananii Strait Hormuz kana darbeen yeroo sana isa jalqabaa 65tti gannasaa Strait Hormuz zamma deemaa jiru Pershaan galfiin kun Pershaan galfechaan Pershaa jechaan ko Iraanidha. Sama Ameerikaanitti bokkortu ta'ee biyya Iraan bar. Iraan the first bakka istii keessatti ko qabeenyaan isa ta'u bal'inaan isa ta'u Ameerikaaniin kan jibbitu tokkoon nam tokko miti ijji nama karaa westii kan ta'amu Miraabaawiyaan warra jedhamanii biyya sana keessan galan. Tasuma hin gashan saayintistii mataa isaanii biyyi sun ikkoo saayintistoota qofaadha. Biyyi Iraan keessa. Innaa yaggaa sana baandiraa Abbaas kan jedhamu wadabii guddaadha kan Iraan bar'een gaddaa B-52dhaan Awurooplaanii guddaa sabaranaa lolicha baranaa miti bar'een gaddaa Iraanii fi Israa'elinaa walitti darbatan achitti dhaqee Ameerikaaniin kan gadi gadhiise. Baabi'eel baandiraa Abbaas. Baay'ee biyya akkamiisitti fakkaata. Poomiin kun kan inni guddaan oomishu addunyaa kana irratti isaan jedhamu. Innaa poomii nyaanna malee homaa hin nyaannu achi baanii Qaatariin deemnaa Qaatarirraa Baahiriin illee yeroo sana Fifth Fleet jedhama Ameerikaaniin qabatee jira. Qaatar homaa tokko hin qabdu.
hansi dhibu seenaa amma qabi dooniidhumaan deemtanii galaana kanarra dooniidhaan deemna halkanii guyyaa deemnam abidda sobanii abidda ka'e jedhu achitti bobaa gadi naqaniitu itti qabsiisanii isa dhaamsuu qabda treeningii dhamma halkanii guyyaa leenjii fudhatta ka waan ittiin dhaamsitu qabda abiddis immoo abidda irrattis barreessedhanii kitaaba jira amma oomishu intinaa gochuun dadhabe malee እና isa qabattee Bandar Abbas Qatar Bahrain Bombay Pakistan Karachi biyya kana shanan bara sanadha kanan arge achi immoo deebinee egaa Jibuutiin silaa karuma galma keenyadha Jibuutiitti immoo dhufne deebinee the first year sana akka ittiin deemne inni booddee gara repetition akkasiitu lolli si mudatee beeka galaana lolli gaa isammatti na gaafatteeti lolli nu mudate hin jiru lolli karaa bishaanii nutti dhufu hin jiru nu sodaatu warra arabaas taanaan lolli kun namaayyuu taanaan ikkoo the small navy saved the nation jedheen BBC kana nageenye nutu to'ata ka raas kaasar jechaan Sudan xarafiin hamma kan isaanii gubbaa Gibxi wajjiniin kaasee hanga Jibuutiitti nutu to'ata patrol craft jedhamu jira halkanii guyyaa deemu warra kontrabandisa ta'u maalisa ta'u meeshaa kan gashan maal achiin to'annaan meeshaa shaabiyaan ikkoo kan gashattu karaa Sudaan ta'e malee karaa galaanaa waa tokko nutti dhuftu yaggaa dhuftus immoo meeqatu daaraa ta'eera. Hangamta yeroo sanatti yoo ilaalamu humni Afrikaarraa Itoophiyaan humna galaanaatiin qabdu lolee humna galaanaatiin qabdu hammam sadarkaa isaan beekama? Afrikaa keessatti yoo ilaalte nuti humna sadaffaadha. Afrikaarra. Yeroo san South Africa, Egypt, Ethiopia. Okay. Kolleejiidhaan immoo we were the first. Kolleejiin qaban South African iyyuu qabdu kolleejii. Djibouti Gibxin qabdu kolleejii. Nigeeriaan qabdu kolleejii. Eessatti dhufanii leenjifsu? Anaa wajjin leenjii fudhatan Sudan, Sierra Leone, Tanzania. Jarri kun jiru. Amma Tanzania Ismail jedha Samuel Kitundu. Tanzania makalaka ministeriidha. He was my friend. Baachi tokko ture. Sudan Ismail Haji Mohammed Iswaana mishin deemteetti Omar Al Said inni baay'ee hiriyaa kooti. Makalaka ministeerii ta'ee ture amma jeequmsa maana isa akka jiran hin beennu. Malee jechuun koo bara Haayile Sillaasee sana keessa 65-66 scholarship kennuuf Afrikaadhaaf. Dhufanii akka baratan. Ani humna ammas guddaa jiru kana humna agas sodaachisaa jiru kana humna darbee kan biraayyuu barsiisu kana diiguun keessaa ba'uun maaliif dhufe? Mee gaaf sana maaltu isinitti dhagahame? Gaafa uffata kabajaa sana ofirraa baaftanii lafa keessan ilaame hinnaa uffannee deemnu nama fakkaanna. Keessi keenya garuu X-rayin hin jiru sammuu kee keessatti kan yaaddu yoo arrabaan dubbatte malee hin beekamu. Suma fakkaata si jaja hulluudhaan galgala si jaji'a. Lola kana duruma kaasee innuma masawwaannaan galu 65 kaasee tabbuma Eertiraarraa Asmaraarraa qulqullatii gadi gara Dogaaliitti na gadi buunu Doog Ali jechaan beekamaadha iddoo Raasa Lolaa Banaggaa. Amma hamachitti geenyutti isa sana ilman qoradha si isa nan barreesse bar waa'ee Alulaa Banaggaa Doog Aliis waa'ee Huxumulloo Onesimos Nasiib achitti kitaaba afaan qulqulluu irratti እና yaggaa sana namni keenya bakka saamunaa dhumaara jedhu nuti durii naasaan hin qabamu እና maal sitti fakkaate anamma yeroo isa jalqabaasaa lolicha kanani eegale 70tti gurri kooyyuu loli mayyuu nagee giraajuweetii 69tti godhee bara Sumaalee wararaa sana tokkoffaa ba'ee nama danarraatiin argitaa Mangistuu Hayilemaariyaam irraa ani faristii ba'ee ta'ee tan badhaafamee eebbifame kitaaba koorra jira. Yeroo sana dhaqiitii barsiisi dongolloo naan jedhaniitu maaliif eegaan warri awutostaanii gitaanii barsiisutti ergamu. Dongolloon dhufa jedheen siviiliin faddeeta yaa siviiliin wajjin dhufne. Dogaaliin nageenyu waraanni karaa cufeera. Maal jennaan shaabeetu karaa cufeera. Karaa isa cufame sana akkamittiin darbina karaa darbinuu dhabne. Guyyaa guutachoollee Dogaalii deebinee masawwaatti galle. Doonii irraa bu'eera lafan jira ofisarsi meesii achiin nyaadha. Guyyaa 15 achi ta'e. Helikooppitariin na ajajameen Asmaraa dhufee karaa Asmaraadha asii gadi. Dongolloo ichaan tireeningii iddoo warra
ባለሌላ ማለትኞች ወረዳ መንጀሩ ፒቲ ኦፊሰር ቺፍ ምናምን ኢሳኒን በርሲሱን ደማ ኦጉማን ጀዳ አካዳሚኪዳን አማ ሄሊኮፕተሪዳን አስመራ ቡኤን አስመራራ ኮንኮላታና ረመደሜን ኪሎሜትር 50 ጃአዳ ዶንጎሎን ዲግደሚ ሸኔና አንገቡ ደብረ ቢዘን አንጀረ ሙጅራ ንፋሲቲ ዳችን ናገኙ አራንጁ ፈማዳ ከዲቡን እንደንዳው ኦኬ ዴን ኦል ዴቢኤን አስመራት ዴሚኔ ቃኞ ስቴሽን ሁለተኛ ቤተ ሰራዊት አንጀረ ሙጅራ ጋይት ጉደታ ዴሜ አቺ አፋኒ ኩታን ከኤ ወሪ ረሻይን ኑፋኒ አናም መርከበራ ቡኤተን ከነትከ አፋኒ ኩት ጀራ ወጅኒ እና ማለን ሲትማጋ አመና አቅፋ ምን ብየደጋ በቃ ነብራ ሞርሚ ከንጭ ተችረት ነርጊታን ሞርሚ ጭቴ አኒገሩ አክሮባቲስ ነንደንዳ ስፖርት ባየንጃዳ እኛ እንዱጉ እንጡጡ ማልን ተው I was very fit amma namnotina argani ati akmu duri jirta ejud sport no jeddan amma to push up nambu ambar bad na kanatani qaamni ko gari ture shabiyan ille nan qabun dandeey warra kan qabde mucana naaf sura kaasu ture manno cameraman ko mormarra kutanitu guyya sadi boddachi do sana qabnu daga giddo akkatinta ani garu hindun kanafan almotkum hindun jeddan itti dhufna waayisa sana booda otuma sinachi jirtanuuti kan cufame karichi kan cufame humnumti qilleensaayyuu otuma sinachi keessa jirtanuuti cufame inni humni galaanaamoo lakki inni maga inni kun 71 72 deebi'een hamaasina uraajjaammoo bushinaan jedhan asmaraa da waannaa katamaansaa asmaraa zuuriyaa aanaa shantu jira aanaa shan isammoo akkam bushuutti jedhe bakka du'anitti armaan ergumu achitti fanjii maal taksuma kan biraatu dhuma malee ani homaan ta'u achitti waggaa meeqan immoo achi ture achi Addis Ababaatti immoo political timirti beetiitti nagashanii achis nan dubbadhanii sobuun beeku hatuun beeku tasuma fuunduruma jabbii beetta jabbiin garuma margi dhiirutti qajeelti inuman dubbadhaa nan hojjedhaa mangistuu wajjinii gizee meeqa dubbanneerra kanaafiti ofitti nan butu jaa Gabrees nama warqee tokko turanii isaan nama gaariidha በማዕከላዊ ኮሚቴ የፖለቲካ አስተዳደሪ ቱረን ይሮሰና ድረዳዋ ረት ሄሊኮፕተር አደጋዳን ዱዋኒ አመኒ ጋኒ 74 ሬድስታር አንጀረሙ ዳጌሴታ ዳት ቀይ ኮከብ ዘመቻ አይደም አችረቲ አምስት ናቅፋትና ይርገን አምስት ጊዜ አችቲ ኦርጋናይዝ ጎዲኒ ሎልቱኒ ፈጫኒ ሮደዳ አንጀረም አቺ ሄሊኮፕተርና አጀጀሚ ፉዴ ደቄተነን ለገሰነ ከሰዴሜን በቃ ቢሻን hinjiru ashwa kasaadaniitu inna galgala dakan bishaan kuufamte si eegdi ishee kuufamte sanan buddu sayettu shaabiyaan immoo achi immoo akkatiin buddusine immoo si eega waleegu gama gamanaati inna ani garu bishaan tu bocoqela malee narrat yitiin imbu waaqatu na eega achiiti deebi'een immoo dhufee asmara halaafeedanii asmara irraa immoo biyya rashaa deemedanii Taashkent Uzbekistan achiin deeme achi immoo deebi'een dhufee komsa boolii nama 30 gaggeessin naqee okay achiiti gaa kun jireenyi baay'ee bal'aa bare dubbatameen dhumu waa'ee lolaati jettee fan deema yoom cufame ati jettee fan deemaa jira amma kana fiduufanii qayi kookabiin 70 maano 74 ture 76 jijjiireen finfinneen galee nagaa eejaleen daawit wajji wallollee ani waggaa dheeraan asa'een hojjedhu jedhee achitiin asa gaafan dhufu attisee jedhama attisee jechaan bakka miindaa fudhatta malee hojii ramaddiin qabdu idduma barbaadamtetti ergamta achi koree madda addaatti travel shooteriin mana godhanii achiiti 76 kuni 77tti fulbaanarra biyya alaa deemta okay amma waa'ee badduu sammuu koo keessan jiru ani biyya ilaalan jira as biyya arabaa sira argeera de artificial hewat achiti rashaan deeme es Lvov Higher Political College njira mujir Lvov Higher Military Political College Moscow da kaasne hanga biyya sanaatti kilomeetiri 4,000 baaburaanidha halkanii guyyaa deemama amma Ukrainiin keessa dabarre malee Ukrainiin hin dhaabanne nuyi keessa dabarreetu Lvov jedhamu dan Poland xarafi bara beelaa sana nu achi turre amma ilaalee tanan karman achi keessa ba'uutuun barbaadullee karaan ba'uu dhabeen bukkunu amma asiin badii naawina ani moo hin badu Lvov kunooti miraab Jarman misraaq jedhamu
maaliif asii hin taane? I will never የሰው ባሪያ መሆን አልፈልግም። ገርቡማ hin ta'u jedhee achi deebi'ee tanan utuun hin dhufin soddaan koo obboleessi haadha manaa kootii na fakkaata. Achumaan ማስታወሻ ደብዳቤ ሲያሰና ኤሮግራሚidhaan amma ኤሮግራሚin jirtu ኤሮግራሚidhaan barreessee ergeef nagalmeesisi maatrikiin fudhadhaa. Maaliif inni durii sun amma qabxiin ol ka'eera ittiin galuu hin dandeessu. Waggaan dheerateera. Nagalmeesisi iddoo akkasii jira ragaan koo jedheen itti. Ragaan dhufeen magaabiitti gaafa 12 tizinaadha bitootessa 12 maatrikii ragaan dhufuu dhaqee tanan tinaa fudhadhe. Mattaaqiyaa koo fudhadhe. Ji'a jaafidha. Ji'a jaa caalaa moon ta'e jedhe biyyan adda addaa ta'u iyyuu. Mattaaqiyaa fudhadheen qormaatan fudhadhe qormaata kootiin ani Ingiliffaas iyyuu een qaba Amaariffaas een qaba durmaayyuu warra kaaniidha kana fudhe physics chemistry maths hin jaallu. Physics chemistry maths history geography jara kana shanan nan fudhadheen. A3 fi B2 fide. Achiiti qabxiin koo ol ka'eera amma nagalmeessisaa nan galmaa jedhee tanan waajjira koo gaafadhe Ameerikaan Embassy cinaadha waajjira keenya. Namni tokko innumti dura bakka du'aatti na erguu jaallatu maqaa isaa amma dha'uun barbaadu jira amma ofiiyyuu mana hidhaa waggaa 20 hidhamee baheetu. Ati hin dorgomtu ati addana jiraatta masawwaa fi asab kan jiranidha malee kan galannaan jennaan. Okay den galgalammoo na dhawwi taari hirriba kootooti jedheen galmaa'een political science hin seene. Achiiti distinctionii yaggaa dhabu naatu subjectii sadiitu bichaadha galgaladha. Maqaan keenya mastaawwatii keessatti fannisama. Lakkaa narratti kan ramadamee jira ani hin beeku. Achiiti Marabbaan biyya alaa dhaquu qaba jedhan. Biyya alaa dhaquu qabda jedhan. Utuu kanaan kan mormanii 78 kanaan dabarseen 79 ammas galmaa'een ani subjectii sanatti dhumadha. Atattamaan akka deemu jedhame. Anaanii qorratu hin danda'u biyya qorraan jedheen. Eega akkas ta'e immoo masawwaa fi asabii deemta kaa'edha. Diina anti qotora diina dabar. Nan beekamu. Ani hin du'u silaa. Jennaan okay den nama mari'annaani bakka maachiin hin baddu ati jedhan. Bara dargii keessan kun. Amma kamaaloo yereenaan xooraa iloochii deemiti sakattaa'ame fayyummaa keedhame. Dhaqeen achiin fayyummaa koo sakattaa'anii dafnoo jalqabnee gaafa roobiisaa laaboraatoorii bira nageenyu egaananii nama hin beeku. Fuulduman deemaa waan anaa sayis. Oh, Komaandar Marabbaa, you are lucky. Naan jedhe tokko gaawanii uffata. I am lucky jedhe. Biyya nagaa dhaquun barbaaddu addanaatti lolicha kana keessa jedhe. Ahiyyaa sabbaa altaballa min rabbaa. Harreen gabbatte yoo nyaatamne maal gatii qabaa jechuudha. Jennaan idda dhaquun barbaaddu harka koo qabee tol geesse. Akka lakkaati ati nan beektu sin beekaa eetti jennaan qaanyootti sin beekaa ani qaanyoo hospitaalaan ture asmaraa. Ishi jedheen amma dhiiga kee keessattanii disipiliinii etiksii hikimnaa miti garuu dhiiga kee keessattanii koomentii irratti kaa'aa anaaf si gidduutti kutaa isaatti okeen jedheen. Amma iccitiin manaanee itti gaafatamaan dhiigaa warra qoratu laaboraatoorii sanaati. Amma lubbuun jiraaf hin jiruun beeku nama kanan. Nama jimmaatii naan jedhee shaamballiidha. Maqaan isaa Eliyaas jedhama. Achiitiin mirmaraa kana binnee gaafa qidaameedha. Dooktar Geetaawun Dalasaa jedhama. የጦር ኃይሎች ሆስፒታል መሰረታዊ ድርጅት አንደኛ ጸሐፊ jedhama gaa taayitiliin isaanii. Walitti sin qabuudhaan hin dhandheetee kan hoogganu warra Rashaati. Tafarish Marabbaa, you are unfit for scholarship. Ismu jalqabanaan jalqabde. I am unfit also. I am unfit for military too. Jedhee tanan nan bahe. Gaafan bahu itti akkaminni hafa laduuka gadi yaa'anii warri attaakuraachuu minaaminaan jedhaman hooggantoonni warri barnoota warri maayikalee koomitee sentiraal koomitee jedhaman. Dhiiga rakkoon isaa dhiiga daganaa kennu kun never I will never do it. Dhiigni koo bishaanii ani ofii koo biyyuu qalloodha. Ani amma akkuma dhiiga ofii kooti dhiigni qal'inaaf furdinaaniiti baay'atan se'an. Nan didee achiiti jeneraal Gabree Soldahanna nama gaarii tokko
isatti bilbilu. Komaandar Marabbaan akkoo akkas ta'ee anfiitti jedhanii jennaan. Inni immoo ndidee dhiigan daganaa hin kennu. Bakka biyya keessa scholarship na kennamuu fedha. Gurra koo keessa buute. Moobaayiliin jiru si'a sana silkii qaxxaadhaan. Ani yeroo sana fiigee dhufee tanan isaan galgala baradhu sana guyyaatti jijjiirsisuudhaaf piroosiijarii isaa gochuu tan ka'ee xalaan naqee barreessisee makalaa komitee tan gashisiisee namichi inni na jibbu sun akkamittiin na hambisare karaa dhabe. Nam beekamanis immoo namichi nama kana. Girmaa Adimaasuu jedhama makalaa komitee abaaliidha. Waggaa 20 hidhamee ba'ee innis maqaa isaan naa eengaddatti waan walgahii irrattas jeneraalota wajjin walgahii qabna turre. Maqaa keenan beekaa abaluu wajjiniin jedhe ammas abaluu sana hin kaasu jedheeni. Abaluu wajjiniin naan jedhe. Annas hin beeka maqaa kee. Jarri immoo tokko turan. Marabbaadhaan jennaaniiti. Bifa isaan beekan maqaa malee. Bakka taarikii kun natti mutti ka'e. Eni haa hin darbine. Ani garuu yuunivarsiitii kun galee nan baradhee giraajuweetiin godhee. Mee gara inni itti ceena fakkeenyaaf amma egaa haala sana fakkaatuun cufamee jira. Humni galaanarraa. Kan cufamee niin dubbatni hin ture dhiifatama. Utuun addanaatti giraajuweetii yaggaan godhee interviyuu ta'ee didee yuunivarsiitiin ijoolleen nam hin duulla jennaan bilaatti dhaqanii bilaatti marabbaatu barsiisadhanii achina erganii your relation with the neighboring countries irratti Keeniyaatti siddatii ceenee Keeniyaadhaa deebi'een dhufee biyya kooti ani dhaqeessayyuu jedhee kana naan godhu yaggaan moyyaalee ga'uu 1983 caamsaa gaafa 17 mangistuu hin dhufa jedhanii ennaan Mitsawaan qabame. Gurraanan dhagaa malee gaan achi hin jiru si'a sana. Yeroo sana cufamee siin jechuufan. Warri cufan sunii siree jalqabanan kaasee nama X-ray keessa hin jiru addasaa keessa kan inni yaadu sammuusaa keessa kan inni qabu. Horii jechaan doolarii Ameerikaanii kan forged doolarii fakkaata. Kaartaa ukaa biyya Awurooppaatti hin taphatan fakkaata doolariin kun. Isa Saamsonaayitii tokko kennanii fi namicha Xilaawun jedhamu tokkoof ajajaa humna waraanaa kutaa lammaffaa Eertiraati. Waliin lolinaa amma nagaan bu'eera jedheetu konkolaataa shaabiyaatiin jedhan egaa luu nagee masawwaan naa bu'u jedhan Tashoomee kan jedhamu tokko jira inni cimsee kan qabee ture kottachiiti biti komaandi poostiin masawwaan naa balbisee achi keessatti ijaarrannaati gadhiisi kottati sittiin jedha. Shaabiyaan akka galuufitti gadhiisi kottodhaam. Inna ofii goda bu'ee gaafa achi dhufanii lakkaa inni forjidii horiitti nyaateera konkolaataan isaa rukutamtu shaabiyaan akkuma jirutti galee nama meeqa dhume meeqatu buji'ame kanatti cufame inni kaan Yemenitti ce'anii Saawudi Arabiyaatti ce'anii markaboonni keenya doonoonni keenya bakka kanatti hundumtuu faffaca'e karaa galaanaa rasaasni tokko famne hin beeknus lafarrattan argine waraanuma malee bishaan irratti hobaan agarre. Tole amma gaafa mootummaan deebi'ee humna sana qabachuu qabna humna sanatti deebi'uu qabna. Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf biyya ammana guddatu uummanni ammana guddatu qabu kun ulaan galaanaa filannoo otoo hin taane dirqama jedhanii gaafatti deeman kana maaltu isinitti dhaga'ama? Na rakkise isaa kan jalqabu jireenya koo waan ta'eef bishaan humni bishaanii yeroo sana horiidhaan isa ta'u maalis isa ta'u haa hojjennu malee bishaan jireenya waan ta'eef yeroo jalqaba Haayile Sillaaseen dippiloomaatikiidhaan biyyattii walitti deebisanii na suphanii jiru sana 1952 yookaan 1945 kaase hanga 1983 sanaatti waggoota kana humni galaanaa cimaa guddachaa dhufe kana paatrooliin nagoonu humni diinaaf galu shaabiyaaf isa ta'u wayyaaniif isa ta'u karaa kamiin galu nutu cufee ture. Kontiroobaandiidhaan meeshaa waraanaa hin galu maaliin galu nuti hidhee ture raaskaasaa rangaraas dumeeraatti halkanii guyyaa nuti eegaa yoggaa waan shakki nu arginu ayyira ilii wajjiniin yookaan humna waraanaa qilleensaa wajjiniin wal argina dhufanii reebuu dhufanii maal godhu nuti immoo achiin argine jenna raadaan hin jira dooniin olii gadi fiigaa bultii bishaan kana hundaa to'achaa kan turre abbaa qabeenyaa taane waggaa meeqa dhalootaa kaase dhaloota mitiyyuu seenaa keessatti bara Hindekeefaa bara Alexander the Great faa bara Turkii waggaa 300 nu bitte faa bara meeqa wadabiin masawwaa port
bakka Itoophiyaa harkaa baheen beeku. Kanuma jedhu Dooktar Yaaqoob Hayila Maariyaam illee asabee maannaaf kan jedhu kitaaba tokko barreessee ture. Achirratti illee masawwaan ikkoo yeroo kamiyyuu harkuma Turkiitu ta'u Turkiin nu dhowwattee hin beektu. Itti fayyadamna. Turki galaana sana hin to'atti, naannoo sana hin to'atti, Gibxii hin to'atti, Ingiliziin isin dhufte, maal isin dhufte. Kanaaf nuti amma miliyoonii 130 jedhu malee anamma kitaaba nama qopheessaa jiru irratti anan qoradhee miliyoonii 135 fi 135,472,051 as of December is amma har'alee ni ilaalee ni dabalamu. Uummanni hamma naga'u kuni humna galaana hulaa galaanaa tuun qabaatiin akkamittiin jiraachuu danda'a. Amma akkoo nu qofaa miti bar. Anamma iddoon deemutti interviunaan ta'u anan dubbadhu maali dippiloomaatikiin biyya kana keessa jiru biyya Itoophiyaa keessa inni jiru inni addana jiru kuni addunyaarra warra jiranidha. Representatives of the whole world. United Nations organization addaa jira, Afrikaan jira, Arab League jira, Islamic Confederation jira. Maal addunyaarra kan jiru dirjitiin biyya kana keessa hin jiraatin hin jiru. Jarri suni biyya isaanii bakka bu'anii jiraatu wooti. Itoophiyaan kan isheen oomishte karaa kamiin gadi baafteetu biyya isaaniitiif geessi. Biyya isaanii keessas immoo kan jiru biyya keenya keessa waan nuyi barbaannu sana akkamittiin nurratti gurgurachuu kan nuuf kennuu danda'u. Ana akka Itoophiyaa tokkotti nus immoo akkuma Itoophiyaatti qofaa keenya iyyuutu hin ta'in nu caalaayyuu iyyuu kan qaban isaaniidhaan jedha. That is my main point. Why do we keep silent? It is a common interest keenya. Jarri sunoo yemee qome Eertiraan ilaale. Masawwaa Asab 1862 dha Xaaliyaanii kan bitte Asab Haleeb iddoo nuyi jalbaatti oomishnuudha. Gad darbitee Marsaa Gulbuuf jedhameetu Jibuutii galta. Jara kanarraa kan hafe gararraadhaan immoo isheen durii wadabii turte isheen gizee intina turteetti isheenii gad dhiifnee dhufne Poorti Suudaanii gajjalla. Kanarraan kan hafe wadabiin qaban yookaan immoo outleetiin hin jiru. Ofii isaaniitiif maal hojjetu? Qurxummii fa'aa smaagilingii waan alleetti xinnoo wayii tokko malee waa tokko hin jiru. Ofuma ilkaan hafaa taa'u Eertiraan. Kanaaf biyyi kuni akkuma Abbaay akkuma sarratti uummanni Itoophiyaa tokko ta'ee duule kana sagantaa wayii ba'ee humna bishaanii kana irratti yoo itti adeemame malee oomishuun maal godha gara bakkeetti hin baaftu taana. Oomishni biyyaa guddachuun maal faayidaa? Maal gatii maalii qaba? Fedhiin biyya alaatii waan galu fayyadamu bitachuu itti jiraachuu karaan dhufu hin jiru taana. Maal inni fedhiinsaa? Maal inni humnisaa? Kanaaf mee gara biraatiin immoo isin barreessaadhallee gara barreessummaa keessanitti ceenaa. Jalqabuma kitaaboleen isin barreessitan baay'inaan gootummaa irratti kan isaan xiyyeeffatanii mata dureen isaallee Caallee Utuu Jirruudha. Maal jechuudha Caallee Utuu Jirruu? CPN hojjedhan ture. Caallee Utuu Jirruu maaliif akkan kaase? CPN Oromiyaati yeroo sana 4 kiiloo amma Bilisiginna Paartii ጽሕፈት ቤት achitti ijaarame dhagaa tokko achi diigame. Laayibireerii tokko arbeenyochi matsaafti beekamu. Baankiinis jira. Achiin akkasan nan galaan immoo 6 kiiloo waan jiraadhuu fi Baashaa Mireetee jedhamuuti laayibireerii halaafiidha. Qabduu maallaqaa keenyadha. Baashaa Mireetee jaarsa durii waan ta'anii fi immoo nama jaarsa durii mataan isaa arrii ta'e yaaduma biraan waan argadha. Jennaan akkas Baashaa Mireetee salaam nootu hin dednoo jedhee matsaafa guddaa tokko jira akkas akka loogii wayii galagalchinaani. Itoophiyaa arbeenyochi matsaafedha. Akkas ilaallaani Zaraayider isirra hin jiru. Ilaallaan Abdiisaa Agarra hin jiru. Baashaa jennaan ምንድነው መጽሐፉ? እኔ ነኝ የተሳሳትኩ? እንዴት ነው? የአርበኞች መጽሐፍ ነው አይደል የሚለው? አዎ ልጄ። የታሉ እነ ዘራይደረስ? የታሉ እነ ሞገስ አስገዶም? የታሉ እነ አብዲሳ አጋ? አዱኛን የሁለተኛ ዓለም ጦርነት አበቃ ጀነራል ባካውንቲን ብያ
Tiitoo fa'aa hoogganee Abdiisaa Agaatu hoogganeetu alaabaa Itoophiyaa fannisee Tiitoon hudduduuba Tiitoo Bulgaariyaa, Jarman, Ingiliz, Xaaliyaan, Ameerikaa hudduduubaan duukaa hiriiranii jiru inni durseetu alaabaa Itoophiyaa fannisee Antooniyoo Abdiisaa jedheen bayi meeree isa jiran jedhe inni ምን አውቃለሁ ልጄ የተጻፈውን ነው በቃ ዋቱ ነገት ቢገደ አኒ ፖለቲካል እንትና ደማለ ኦፍ ኮርስ ፖለቲካል ሳይንስ እኮ ኦመን በከን ጅረት ኦማኑ ጅቱ ሴና ምትግራን ቆረደቹ ፈን ቆረቹ ተንከ ኩኒ ወሚል ኩዳ ሰደት ማኑ ኩዳ ሰገል ሰደተሚ ሰደተን ጀልቀም ኩዳ ሰገል ሰደተሚ ሰደት ዝውውርና ቅጥርና ዝውውር ኤክስፐርት ይታየን ሲያሳል ቆረቹ ተንከ አብዲሳ አጋ ወሪሲ አብዲሳ አጋ በጣሊያን በረሃዎች ከንጀሉ ጀልቀም ቢተደ ኢሰቦዴ ሰቆርቹ ተንከይ ዋይቲቶ ቡልጋሪያ ፕሬዝዳንት 56 ተሰብየ ከሰዱፍ ወይሪስ አብዲሳ ይደሰ ጋፈቴ ዶኩመንት ተሳቡት ከይ አይኢኤስ አቺ ሚሴም ሰንታይ በቃ ቆረቹ ተንከይ ካናዳ ካኡምሳ ነትካሴ በልጠሳለ ጀነራል ባካውንቲን ወርቄ ሰዓቲ ወርቄ ሳፉዴ ከንት ሙዲ ሳቲ ፉዴ ሙዲ ሳቲ ቀበጡ ፉዴ ከንት ሹጉጢ ሳፉዴ ከንበዳሴ አብዲሳ አጋ አይ ሲንገዲስኑ አቲ ቆሞ ኬኛዳ በቃ ቢየ ኬኛ አስመት ቱርታው ከናቺ በርባዴስ ካናዳት ዮካንሞ አሜሪካት ሲበርሲፈና አቲ ካን ኬኛ ጀናኒ ኖ ለከ ጀና ኖ ጀ ከዳተን ኖ ሆሪሲራ ኖ ጀ እንዴ ማልታቴ ቢይ ኬስን ይየሰገና ረኮ ኬስ ይርቴና ኑይ ጀ ይላል ኑይ ጎቱማዳን ቤከምና ቢይ ሃሉዳን ቴናን ቀምኖ ይደ we will never be betrayed our country our nation አመጋፈ ሳኒ ገሙ አብዲሳን ያካ ሁጀተ የሪቲ ገረ ያካት ጅጅሪቲ ጣሊያኒ ሰዶሚ ለማ አባ ቀበኛ አጄሲረ ደሜ ይመታ ነምነ ከሲኩን ኢትዮጵያ በከቡ ኤካን ቢያ ዱኛቱ በርሲሴ ኢትዮጵያስ በርሲሴ አላባሼ ከሙልዲሴ አላባ ኢትዮጵያ አከምርምር ሰሙ ካን ጎዴ ሴና ከሰንጅሩ ሩፌስ ሞ ሲትሞ ረክነም የቀተረጀር አስገኤ ጀናንሞ ወር ባንዳን ፉዳኒ የሰተርገን ኦጋዴን በረሃ ከሰተቀ አደቢ አችለቅ በረኩ ለሰገል ሸንተሚጃ ሶማሌ ወጂና ወሎሎ እኮ አብዲሳ አጋ እኮ ጎተ ቱሬቱ ሞቃዲሾ ነቀ ቀበደ የናንቲ ጀራማና እንደው ሎሊቸ ከዳበተ ጉረሜቱ ኩን ነመከሲ ፈከኘ ቶክቲ አይቻኮት ካንከነ ፈካታን እልፍ አኢላፊቱ ጅርጎ ጋፈንዱ ቢሱትከ እልፍ አኢላፍ ዋለልኝ ምሩ ከንጀሩ አንበሪ ስኪታም ተቆ ጅራ የኢትዮጵያ ማነው የዓለም ጀግኖች መጽሐፍ ከንጀሩ ጅራ ይሰረት እስከነን አርጊ ባየንጅሩ ካንኬኛ አንታሊዩ እና ካናታኤ ኡቱ ጅሩ እንት ጫሌ ኡሶ ጅሩ በልጠን ሳለን ግን የለንም ኢትዮጵያ ዳፊኮ ዳንጋ ሼቲፋ ደላታ አኒቱ ለአጥሪ ታኔ አስማ ለፈረትዩ ቢዩ መከሰትዩ ታደሰ ብሩ ላሊ ፊደላ ካሩም ቆሞ ወደዳቲን ካራ ፊደላ ያልተመረ ሰው መብቱ መጠየቅ አይችልም ማለት አክሊሉ አብተወልድ እህ የተደ አብዲሳ ማነው ታደሰ አንተ ይሄ ኦሮሞ የምትለውን እንደ ምንድነው ይሄ ኦሮሞ እኮ ሀይቅ ነው ሲሊቅም ሰገላናዳ ከናፊ ኢሳኔን አከምበር ሲፍኔ የፊደል ሰራዊት ኦገነቱር ታደሰ ብሩ ከነጀቹን ኦሮሞን በረቹን ቀቡ ኩኒ ሎሊቸካ ጎታ ጫሉ አብዲሳ ታደሰ ብሩንስ ማለን ሲንጀዳ ኤሎት እኮ ባየዳም አስመ ከና ዱብፍቱ አርገት ጎታ ሰነራ ዲግደሚ ሰዲጅር ኢሴ ግዱ ጅርቱት ኦሮሜፋ ቆፋራናን ቆጴሴ ጎታ አፍርተሚ ጃጅራ ማችር ወራኡኔስ ሞስ ወራ ሃይማኖት ሞችረት ገሽር እና አኒ የጋን ከራዴሙስ ሳልባር ሞት ነመ መታንሳ አሪባ ሲሆን አርጌ አማ ፉንድራታ ኦቨርባደ ምንቲነም አከስ ኢላሌን አውቶቡስ ይላን እንደማይሮ ባየ አቀኔ ይዱስ ጃር ሰብረ ታውራ ፈዴን ኢሳውጂ ወልጅጅር አቦት ፈያ ከሰኔ ከመጅርቱ ነጋዳ አማርኛን ሰተው ማል ሰተው በኢትዮጵያ ከሰኮ አኒ
Asoosaa fi Gambeela miilli koo kan hin ejjetin. Hundumaa waliin ga'eera. Dhiifata maqaa kana natti fakkaata. Mee kitaaba keessan irratti keessattuu waa'een lama baay'ee na ajaa'ibu. Tokko waa'ee Ruufooti, seenaa Ruufoo. Tokko immoo seenaa Galaanii. Mee waan Ruufoo fi waan Galaanii waan mukaasaa gabaa. Ruufoo. Ruufoon kuni jaarraa 18ffaa keessa Oromoon garba jedhaniitu karaa Masawwaadhaa gurguru turan. Abubakar kan jedhamu immoo Zayilaarraa eejentiidha. Warra alaa meeshaa waraanaa meeshaa malaa kan ittiin Oromoon qabamee gurguramu isatu gasha. Minilik immoo by the way, Minilik the first exporter of slave ko addunyaa irrattu. Ruufoon Galaaneen Oneesimoos hiikaadha maqaan isaa sa'a jala innaa sa'aatii haati utuu boossu haadha kabaliinchitti kuffisanii qabanii dhaqanii innaatti gurguratanii warra daddabarsututti. Oneesimoos si'a 4 gurgurameetu Masawwaa kan ga'e. Ruufoonis akkasuma Maaloonis akkasuma achiin darbaniitu gara Arabaatti kan dhaqanii dhaqu kan qorra dandamatan immoo South Africa dhaqu. South Africa Bushoo kan jedhamtu Oromoodha. South Africa dhatte. Inni South Africa warra dhaqan keessa tokko ture. Ruufoon. Dooktarii tokkotu jira Oromoodha. South Africaadha. Haadha isaati Bushoon. Galgala innaa teenyu what language are you speaking? You don't know naan jetti haati koo. Maa inni haggaan jedhu the so-called Oromos they were to the north east of Africa naan jetti jedhe. Isanni jedhe sana nani internet irraan argadhe. Amma hin du'eera. South Africa dha. Inna Ruufoon immoo innis mucaansaas dhaala abbaa keenyaa jedhaniitu warri kaan achumatti dhumaniiru ammayyuu jiraachuu danda'u. Dhaala abbaa keenyaa jedhanii dhufanii gaafatanii jennaan gizee dargii sana. Dargiin immoo lafi dhaalameera namaaf kennameera jedhaniitu waan deebisaniif dhaban. Hin dhabeen hin hiyyoomeen kadhattu ta'ee du'e jedha. Gibxi biyya Jimmaa kana keessatti aanaa wayii tokko. Kana maaliifidha? Seegu maalan siin jedhaa. Amma Taanzaaniyaa keessa awraajjaan tokko Oromoo akka ta'e beektaa? Arooshaa keessatti hafan afaan hin beekan har'a. Lammiidha ka. Amma jarri sun dhibbi kusheen achitti hafanii har'a waradaa tokko ta'anii achuma jiru. Namni gaafatu dhibbe. Anama utuu lubbuu dhumte Waaqayyoo hin jiru beeku karaa embaasiidhaa waa godheetan proceeduraalii wayii tokko deemeen they have to come back to their home country. Kitaaba keessan kana irratti maal jedhaa seensa hidhee yaadannoon faradoo Oromoo lola Adawaa irratti injifannoo gonfataniif goototaaf gaaf tokko siidaan dhaabatee arguun hawwii kooteedha. Har'a argitanitti waan kana. Maaltu isinitti dhaga'ama gaafa faradoo Oromootiif siidaan dhaabbate gaafa gootota Oromootiif siidaan dhaabbatee argitan kitaaba keessan irratti waan barreessitaniif har'a maaltu isinitti dhaga'ama? Anaaf lammaffaa dhaloota. Kanan jedhe ta'ee argamuusaa akkan lammaffaalumatti addunyaanatti deebi'ee dhufedha. Yoon sii jalqabee kabajamoon Adaanech Abeebee kantiibaan Finfinnee Arsii irraa naa dhufanii natu walii galtee intinaa godhe. Arsii irra jijjiiramtee dhufte isheen abbaa langaa. Yaggaan kana barreessu 2013 hin deemne isheen Adaamaa. Garuu booddee Adaamaa dhattee maqaan fardisa ta'uu, laftisa ta'uu, tulluunisa ta'uu, maalisa ta'uu, maqaa Oromootiin ta'uu qaba jedhee kanan barreesse isheetu hojiirra oolche. Guddaa galatooma. Kan biraa barreessitoonni Oromoo yeroo baay'ee seenaa Oromoo kana qobaatti footanii barreessuu irratti xiyyeeffatan. Oromoon garuu Itoophiyaan Oromoo. Kana seenaa biyya kanaa seenaa waloo taasisanii barreessuu keessatti. Waan qoodee fakkaatamini. Isin qofa otoo hin taane barreessitoota baay'ee. Naagala sirriidha. Dogoggorri jira achi keessa isa laaluuf. Kan dubbatu immoo isa beeku dubbata. Warri kaan immoo isa dhokate eessattan arga. Ani qomoo addaan baasuu tun ta'in naman beekuun dhabe. Kanuma keenya iyyuu kan Oromoo iyyuu nan dhabeem. Jimaa Sanbatee laa kun addanaati xaafoo Jimaa Sanbatee. Goota cimaadha jedhamee natti himamee naanan xaafoon dhaqeen asiitii
laga daadhii sana tuugain mana barumsaa tokkotu jira. Mana barumsaa Jimaa Sanbatee nan beeka mana barumsaa. Maqaa nama kanaatiin kan moggaafamu. Bakka mana barumsaatu jira. Achiin adeemtu harka bitaati nan galeen daarekteerri naan ijoolleedha. Nuguseedha manaamedha maqaan isaa jira yaadannu. Maaliif Jimaa Sanbatee jedhame jedheen anoon beeku inde warri waardiyyaa jaarsa argee naan goota ture durii jedhanii maqaa isaatti kanaaf moggaafame naan jedha. Maaloo bixxaashin tokko hin jiru waa'ee isaa kan barreeffame naan hin beeknu dan. Jimaa Sanbatee gootota an keenya iyyuu hin beeknu siin jechuufani kan warra naannoo koomitiiti. Kanaaf nishaanonni illee dura gaafa abuurraa jalqaban addunyaa kana ofirraa ka'anii ollaarraa ka'anii. Gosh eebbifame. Sana boodan guddata jechuudha. Baay'ee gaarii. Kan biraa mee sila waa'ee Oromoota iddoo biraa jiraatanii kaaftanii. Oromoon namoonni muraasni Oromoon inni walitti qabuun ulfaataas ta'u yeroo baay'ee namoota isaa dhaban baay'ee gaafata. Fakkeenyaaf qabsoo siyaasa Oromoo keessatti dhaaba siyaasaa baa'uu keessatti iddoo garaagaraatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasa. Kanaaf fakkeenyi Jaalnadhii Gammadaati. Hiriyaa Jaalnadhii Gammadaa isa bira taa'ee rakkatu garuu hin argu yeroo baay'ee. Isan jirre barbaada. Kan bade barbaaduun kan seenaa jalaa miliqe qorachuun akkuma jirutti ta'ee Oromoodhumaaf Oromoo gidduutti har'aa wal hubannaan jiraayi. Walii hooguuf walii looguun jiraayi. Kana irratti maal jettanii? Jalqaban sii kaasa akka tokko hin taaneef akka waliin hubannee fi jalqaba durumaati kan jalqabeen sanatu jira. Oromoon garraamiidha. Waan itti himamu dhugaa fakkaatee ilaala. Fakkaatannaan ilaala. Har'umayyuu taanaan. Akkuma sila sii kaasuu fedhee mootii Haayile Sillaasee irraa ka'e. Isatti summii facaase. Galaanii fi abbichoo walitti naqe. Abbichoo ofitti qabatee muuda. Galaaniin alagaa godhe achirraa dhiiba. Yoo muudamuu barbaadde ati kana ta'edha. Isa kaaniin guddisa. Isa kaaniin kuffisa. Isa kaaniin urgeeffata. Isa kaaniin ajeeffata. Kun diriiree biyya wal ga'e. Qomoon Itoophiyaa. Anas irratti yaada addaa wayiin qabu. Yaadni addaa ni qabu. Fakkeenyaaf abbichuuf galaan namni adda qoodee wal dhabsiisu idda barree sanarraa barachuun hin barbaachisu. Hin barbaachisa ture. Akka hin baranneef immoo taaddisee aadaa kan jedhe illee daaligaa. Har'a ilaaluu qabna. Har'a irra teenyee fakkeenyaaf wanti kaleessa nu mudate har'iif kaleessi garaagara. Tokko miti. Tokko miti. Borummoo har'a akka caalu hin beeku. Sanarraa barachuun maa dadhaba. Dhaloonni kuni sanarraa barachuun maa dadhabe. Beektonni keenya sanarraa baratanii dhaloota barreessanii bira darbuu qofa. Fakkeenyaaf amma waa barreessinee kitaaba lafa keenyeerra. Seenaa hojjannee lafa keenya darbineerra. Sanarraan baratamu taanaan seenaan sunis faayidaan isaa maali? Kitaabni barreeffames faayidaan isaa maali? Dhugaadhuma keeti. Dhugaadhuma irraa barachuu dadhabne nama kana inkalkeetii ta'ee keessa isaa keessatti dhiiga isaa wajjin wal fudhatee jalqaba hamma ammaatti tokko irratti ka'ee tokko muudamaa tokko kuffisaa tokko ajjeesaa tokko maal gochaa isa dhufe kana hojii guddaatu nu eeggata tokko gochuudhaaf. Barumsi akka hin baranneef illee amma koo fiikshinii miraanii dubbisa malee namni seenaa hin dubbisu. Diinni keenya immoo barumsa anumarraa kaasee hin baranna hin dubbifna malee tokkummaa keenya eenyu tankuuti eenyu wajjin dhaabanne Itoophiyaa jennee akkuma Itoophiyaatti ilaallee Itoophiyaa keessa qomoo 80 minaaminitu jira jedhameen kuni qaama kootii qaama isaati jennee ilaallee qabeenyi lafa kanarra jiru unkwaan jala saamiti irrisaa keessa kan jiru kan kooti kan saati kan jiru kuni keessa keenya keessatti ganaa hojiin hin hojjetamne. Hojii guddaa nu eeggata. Dammaquu double triple dammaquu qabna. Baay'ee galatoomaa. Xumura irratti mee almootkum jedhan kitaabni keessan inni kuni waan kanaa daqiiqaa tokko keessatti almootkum hin duune. Maal jechuudha? Almootkum jechuun nan jira jechuudha nan beeka garuu hiikti isaa maali? Bakka adda addaatti du'atu naaf qophaa'ee ture. Du'uun dide. Yaggaa iddoo rakkoon jirutti Marabbaan dhaqu. Yuunivarsiitiin nan baradhu Marabbaan dhaqu. Eessatti
asmaraadhaa utuun hojii mootummaarra sun jiru naaqfaadha godhameen deebi du'uun didi warra kan naqee iddoo qabsiiseen nagaadhumaan an deebi'ee gale. Jeneraal Mariin Nugusee jedhamu maal naan jedhan beektaa? Marabbaa allee hin deebi. Yes sir, I'm still strong hin jedhe. Du'a ku barbaadu maaliif narratti mareette meesha. Ani soban dubbadhuka. Walgahii Mangistuu Haile Maariyaam dhufee jennaan achirratti sobaniisa isaan gabaasa godhanii ani immoo nan beeka. Jennaanan harkaan kaasee Mangistuudha. Geetaa'e አሁን የምንነገረው ነገር ሁሉ እኔ አእምሮዬ ሊቀበል አልቻለም። ለምን ብሉኝ እንዲ መቼ ተባለ እንደዛ ዳቦ አቺቲ ዳቦ ዳምኔ አከስታኔ ቢሻን ዳምኔ እናጀዳኒ ራሳሰት ይችላል ገሩ ዶሰነ ዲን እንጅሩ አሲን ዲን ዱፌ ጅሩ ዲን እንጅሩ ዲን ከንጅሩ ከራቢራቲ ቡቃሰኒ ዲን አከገሉ ሐለም ጄሱ ዳፊ ጀሪተና ዱባድ ካናፊ ዲነ ተኮፋለን እነም ብላቴ ደሜስ ስደቲ ነን ደቤስ አኒ ስደቲ ቢየሩማን ደቦ ደቤና ንፉስ አንንዱ ቢያ ፓኪስታኒ እና እንደሚሰነስ ዋን ሄዱ ሳንድዊች አንቶታኛ ደበር አንንዱ ኤሱመት መረባ ዊል ኖት ዳይ ካናፈኒ አንንዱ ጀሬ ኬሰ ዱብስቴ አርጉ ደንዴስ ጉዳ ገለቶማ ሜከም ብራ ጆሌ አምሰ ጡምራ ጆሌ ነገላና ቦርቦራቹ በርባደን ሎሌም ነገላና ተው በርባደን አብዲን ጉዳን በየከና ሀዊን ጉዳን በየከና ሚልኮሜ ulaan galaanaa gaafa baname ijoollee barachuudhaaf fedhii qabaniif dhaamsis hin dabarsamaa. Isa jalqabaa bishaan malee namni tokko jiraachuu hin danda'u. Uffanni yoo bishaan malee hin hojjetamu. Jirbii facaaftee gurgura yoo guddatee kirrii ta'ee faabrikaa keessa yookaan warshaa keessa galee maal ta'ee uffatee dhufee dhuguuf nyaachuuf jiraachuuf bishaan. Akkuma sanaa galaanni galoon galaanaa diimaan lubbuu waan ta'eef ምንድን ነው የዓለም ደም ስር ነው ጀሬተና አኒ ኢትዮ ሪሌሽን ዊዝ ኔይበሪንግ ካንትሪስ ገመቲ ምንድን ነው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ዘ ኢንዲያን ኦሽን ካንጀሩ ረቲ ካናኑ ጀጥ ተቆቱ ጀር ኢሳን ረቲ ሁምኒ ገላና ኦካ ገላን ካና ኬሲ ዮ አች ደቀኒ ጆሌን ኬኛ ጉደተኒ በረተኒ አዱኛ አርጎቻል የዓለም ደም ስር ነው ጀራ እንትና እዶኑ ይጅሩኩን ገላንሱን ማሊፋሲን ስዊዝ ካናሊ ባቴ ሜዲተራኒያን ይገልታ ቦስፖረስ ስፕሪት ሂዳን ብላክ ሲ ደጣ ጅብራልታር ሂዳን ኖርዝ አፍሪካ ሞሮኮ ዳን ባቴ አትላንቲክ ጨታ አሜሪካን ይገልታ አሲንሞ ባቢኤል መንድብ ቢዳን ቃቴ አረቢያን ሲ ይገልታ ሂንዱ ቃኑ ሲ ይገልታ ሆርሙዚ ባቴ ገረ ፓኪስታን ይተልጎ ማን ፓኪስታን ይጀራ ማሽን ገረ ኢራን ይተልገልታ ኳታር ዱባይ ምናምን ይተልገርታ አከስቲኖ ደምቴ ስሪላንካ አውስትራሊያ ሲንጋፖር ጃፓን አዱኛን ኩራ ከትነት ሙለታ ይርቲናን አዱኛ አርጉ ከናፊ ለፈራ ቢሻን ረጅራችሁቱ ዋን ጉዳዳ አድቬንቸር ይፈካት ቁርጡሚን ወሉ ታሌ እናኒ ቁርጡሚን ነው ፌሲ ወጂኒ ሀሳብ አርጊታም ማርከበረቴ ሰከቲን ቁርጡሚን ያችሩምቱ አካሃዶ ሆተን ይላለን ተከተካ ማሊፍ ሲያሶፍ ሲሰናቲ አልከኒ ጉያን ቀቡ ሲላ ዶኒን እንደምቴ እኒ ሰውጂኒ እንደርጉም ዶልፊኖ ከንጀር ወጅራ ቦቆ መጣንሳ ስማ ወጂኒ ነው ታለንስ kun adventure nama gammachiisa addunyaa sin argita kanaafi asitti circle diitaatee Itoophiyaa keessatti asumatti taa'urra asi bashannana biyya addunyaa argita biyya alaati illee namoonni sin dhufu namoota hin beekne wajji wal barta namoota hin beekne argita anamma culture addunyaa irra jiru hunduma isaan hin beekachaa dhugaan waaqayyo nan gammada carraasaawtu argattani carraatti deebi'uu fedhii qabdu ani ma ኢሴን በእን ነው ማለ ቢያ ረበት ከነነራ ባሱ ፈዳኒቱ ፓክ ማን እነዚህ ኢራኖች ክርስቲያን ያደን አሲቲ ሲኩቱም አመንቲ ሳኒት ባይ ረክሳድ ማለ አንማ ነቲ ቶላካ ጉዳ ገለቶማ ከንስንዳዎቻ ቱርታ መርጋሹ መለጎታ ኬኛ ሀራቲን ሌተናል ኮማንደር ወጅኒን ቱርቲን ታስብነስ መጥቶሙራሜ ጅራ ዋኑ ዳወተንፍ ጉዳ ገለቶማ ቶርባን ኮፒ ብራቲ ወልት ዴቪን ፈያታ